Liiviin sun. Bilisummaa. Wayini haadha ko. Mana namaan jira beekam. Mana namaa sa'aatii kana maal hojjetta? Eenyu bira akkan jiru arguu barbaadda? Haa? Soddaan haa galu meeqa? Mul'ata. Na guddisa naa. Qoyofin guddisa. Ayyuma akkam? Akkam akkamii? Harki xiqqoo ishii sooleeshii kanaaf dhaabattee itti haasa'uu hin dandeessu. Eeyyuudhaan an beekamoo? Eekaa obsineetidhaan beektu moo? Eessa irratti hin beeku? Eessatti an beekaan jedhe? Hin beekta geetaan sirrumatti beekta. Waaqa hidhime? Amma akkoo dukkanaa jette sirraan sitti mul'ati. TikTok ishee naa ergime. Ishii siifan erga. Fagoodha mana keessanirra. Baay'een fagaata. Eewusi gasha manattan. Dargaggeessa meeqaa meeqatas ta'a? Dargaggeessa taa'ee seeqaara. Eekaa manaan si gasha hin jenne. Isaanuma keessaan tokko wajjin gala jechuun manaan naga'u. Ay, bilisummaa ati fakkee keessa jirta obboleettiin kee kunoo. Gaggeessi ishee gaggeessuu fe'a. Anu nan gubadhe. Haatee galtamuun galti maal siin naa ajajamu? Galuu dhiisus nan danda'a amma wanna karaa irratti nama mudatu hin beekanii. Maaree akkas ta'an shaggaa. Shaggaa. Shaggaa anu waan galtu natti hin fakkaatu. Ati mana hin jiran jennee Karaa sa'aatii sadiitiidha la. Finfinnee jirti moo waan ta'eef Finfinnee sabbatnu sa'aatii sadii hin fudhatu. Inni soba dhugaa waaqa akka ati of nyaattu agarree. Amma baatiin galtu ati. Rabbii fugaluudha fi kennu malee. Wayye si kan jirtu kana gaa. Wayye. Atoo. Kalee jiraatti argina. Eessa kalee Ati keessa jirta kaameeraa ofitti garagalchime. An dukkana cimdii keessan ta'a be. Ekkoo garagalchi gaa ibsi waan ofitti ibsitu. Na cinaa nama jira kaan hin jaallatu namni na cinaa jiru kaameera. Akkasii si cinaa nama jira. Bataam xuru. Eshi. Nama innan jiru nama akkamitti fakkaata? Namuma akka fedhee haa ta'u nu biras namuma jira gooftaa. Kan akka ati argitu kan barbaannu duwwaa sitti argisiisnaafnus. Giftii koo si dargaggeessa si gaggeessa. Nuti egaa balbaluma keenya teenya. Balbaluma teenyaan jedhe. Maani maal waanuma dubbatan nama harka balleessu. Qoy mee waan sitti argisiisa. Qoy. Kunoodha. Shonkoraa. Argitee? Maali? Argitee? Maal?
Maashaallah. Isa caccabsanii nyaata isa wayya kun hin bareedu. Maashaallah. Maashaallah. Garichi galgalaan moo eessaa kee ol galee moo? Garaan ni galgalame. Yoon taa'ume guddichi isinitti fakkaate. Yoo dhaabattuun badaa? Yoo dhaabattuun badaan jedhe. Eega. Akkas taanaanoo bareeda. Dhufne gurfadhe bulshaa lama. Lakki dhugaa isaaf miti. Kunoo fuulduraan laata. Gurbaa. Maashaallah. Na aarsaa jiru bakka ba'uufa. Dhagaa jirta miti. Faarsiyaas. Soolan oduma jettee maraattuu soolan sin beeku siin jedhee bu'aan jira amma bana garaachifle. Takkana jedha. Maal isa nama hunda jedha waan haaraadha moo? Firaankiidhaan jettu Firaankiidhaayi. naatti nimtu. Dhugaa isa kamtu firaankiidha garuu. Maafan jedhatu miira keessa galteeti firaankiidha itti sida. Maashaallah. Nah, baru sampai kasih nagaan ta'e. Ayyee bakka yoo galtes galte yoo bultes. Harki nan gala Yesuus. Anta ani takka ala buleen beeku maqaa Rabbii. Natti hin fakkaatu. Haa tattuun ilmoo namantuu tiree kanaaf. Haa tattuun ilmoo namantuu. Mu'aadha ko. Kuni maqmaaqsa duriidha. Fayyisi jedheeraadhi. Kunuun si dhagaa Waaqayyo si amaaruu fayyii. Obsineet ishee kamiyyaa Waaqayyo. Gara gaggeemee tolu. Nuti buna nuti. Kunuudha. Oh, nan beekani anchi. Yaa isa kana. Eessatti wal beektu reesin? Ishee dhumtu malee naan jettee gurbaa wayii na argite. Wayii kanan cufame isaatti dhaga'ama. Wayii kaameera nutti garagalchisitti agarsiisaa ta'e ijoollee ija keessa hodhaa dubbachuu wayii. Anaafis kun obboleettiin koo tokko malee jettee. Narraa bareedina dhaggeeffadha boggaa kuma naasa'u kana isaa dhaggeeffattaati. Naata sana waan akkanatti sarpiraayizii na goote narraan bareedini gurbaan immoo akkatti bareedu. Uumati isaa jaastii. Uumati isaa oduu argite. Jaastii isaa oduu argite. Mu'aadha ko. Dhugaa hin gaafattaa? Mu'aadha ko. Heerumuu qabdeeshi. Intala kana fakkaatee naan jettee. Abee mucaadaa Anaafis kun oolu. fakkaattii takkaattii ishee takkaattuu argitu jedhee naaf akkanuma. Natti qayyaran taa'e. Siin caalu jettee nama warra deemtee. Naa eessana caala reenan caala. Akkasii gubee naan ta'uu dide. Waan kennaa kottuu siin jechaa.
Haa? Ati achuma taa'ee nuti ni diiviin jedha. Orma si taarikii meeqa hojjeta? Maal hojjeta ormi achi? Maatte? Ati achuma taa'e ormi asii waa baay'ee hojjetamoo maa jettee? Orma si taarikii hojjechaa jira. Ati achuma taa'ee siin jedhan ani hin jenne garuu. Ani hin jenne. Dhufuu achitti hojii hojjenna. Kunnaan waan baay'ee hojjenna malee viidiyoo duwwaa nama koottatu. Maa viidiyoon hojiidha moo sila? Viidiyoon gaafa si dabbaramtudha malee viidiyoon hojiidha moo? Ani si faana Gamne viidiyoo hojjennaan ifatti solan. Maal jedhu? Mana of keessaa bahee natti hafe addoo maal yalaan godhisan. Buni intini gochaa jiru jedhe haase. Ani ifatti walii gallee ture. Maqaa Yesuusiin warreef namoo hojjennaan ifatti viidiyoo. Amma viidiyoo piroomooshinii looshinii wayii osoo hojjedhu jedhanii amma dhugachuu minaamin xiqqaa piroomooshinii kan inni taasisidha. Sirbaanuu dhiira keessa galte humna qeessi dhungate rafteetan gudii ta'a. Maasoof qabuu hin danda'amu. Ganaa hirriibaa si gaasuun immoo sa'aatii meeqanatti fudhataa beeki. Narra fa'achumaan. Irraafta takka si dhungachuudha sitti deemnaan bakka ammoo guddi ganaa odoo sin tuqin. Ammoo haadha koo erbee ofna seetaa'i. Ano dhugaa ofirra dhagootee si dhufa geetaa sun. Ammoo haadha mee maal? Ganaa kaafisi. Mee nama Manni baali kan bakaraa meeqan. Kana booda gaafa manatti galtu haasona riisii kan. Maal hundannuu dhaalaa sa'oo ammas koo mana isaanii taa'een jira miti booda sun dhaga'uun isaanii oolu maalati kan abbaa fedhan taa'ee si dhaalaa dhissoo daarii. Raftana jette. Dhugaa ati miira keessa sirbaanuu miira keessa galtaa mati. Sirbaan bar faarfannaa seetee dunuuffattaa mati soolan akkasitti dunuuffattee misixxeetta. Si dhungannaan duutayyoo ati rafuu keessa darbitu. Wayyoo haadha ko naman beektu maaloo qabattee nama laatte Oromoo. Si ji'a tokko ani tusin tuqiin mana tokko keessa taa'uu akka hin danda'u beekta. Ati kaa. Na. Ilaalla maarree sammuu fagoo kan ta'e dhufta silaayi. Kaameeraan qaxxabala bakka tibbee kaameeraa mana keessa guutuu kaameeraa godhe deelii wanni tuut goonuu uummanni akka daawwatuun godhaan osoo ati hin beekin. Ati daqiiqaa shan na bukkee leenyaan odoo dhiiraati dhugaa. Anoo gadhaa'e. Ati kaa. Sitti fakkaate beektaa sitti fakkaate. Na deemnu? Haftee deemnu? Ati hin deemeera. Ati daqiiqaa shan na bira teenyaani. Daqiiqaa soddoma booda mana jira. Daqiiqaa soddoma amma meeqaa? Sa'aatii lama amma. Nagaadhaa jedhu. Yeenii qonjoo akkam? Nagumaadhi. Dubbattuu maanni? Dubbattuu Akkam? maali? Akkamitti jedhu beeku. Kootatti dubbatu. Kootatti dubbatu. Mee itti fariin sodaati maal sodaatta? Uuma tokko waan nama sodaachisu qabu. Dingata rakkinni fayyaa dingata rakkinni uumame dargaggeessota sana fuula isaanii na argisiisne. Olle madaa. Nadamni. Ijoolleen takka sooshaal miidiyaa haftee fuulli kee hin mul'istaa naa mul'isi jechaa jiru. Hin mul'istaa
Mul'ista. Akkamitti isin arganii isaan eegee yookiin lakki jedhe. Booltii waammattu ati booltiin hin jiru achi achumatti waamte maal hojii si gaggeessu isaan? Qaxxettee hin galtu? Bakki xiqqoo na gaggeessuu qabu beekte gadi babba'uu qabna xiqqoo ishee karaatti. Kanaafuu ijoolleen fuula isaanii mul'isuu hin fedhanii akkasumatti rakkoon hin jiru jedheen mee haftee yaaddaa jira oo manaas si ga'uu baatanii rakkoon uumameerree fuula isaanii natti argisiisee. Maal akka jedhe beektaa isa ola. Tole. Ollaalee fi inni saboonee dhufa laata. Waaqa ollaalee fi saboonee dhufa laata. Waasi godhanii maasuma achuma. Yoo bayi gadi bakka anis sinan ba'aa manan galanis. Ciao. Booda ol argina. Ciao ayye.